an hundaayyuu argeetu hin beeku. Mee yoo wanti jettan jiraate yaa doktor Ahajimma boobii yoo nyaadhu akkamittiin duuban kuni boo mana barootiin bashannanuu jedha kun. Doktor mee itti hima uummanni Oromoo waggaatti miiliyoona tokko dhala dabala walirraa hin bulu hin ciisu inuma dhalcha yaadu yaadu nutti ta'e cunnuure. Ashama ummata qashtii bakka jirtan nagaan isiniif haa ta'u. Arraa reakshinii viidiyoo tokkoon isiniif qabadhee jira. Viidiyoon kun maal jedha? Doktor Naafiyaa Dugutuutu barreessee jira. Doktor Naafiyaa Dugutuun maal jedha? Namoonni ulfa hin barbaachifneef akka saaxilamneetiif akkamittiin qoricha malee walqunnamtii saalaa yeroo godhe itti qorichatuun fayyadamin ittisuu danda'u kan jedhu irratti barreeffama wayinuuf matasee turanii jiru. Mallattoo ittisa ulfaa karoora malee keessa namoonni baay'een kan fayyadaman sanyii dhiiraa keessa baasuun bakkeetti dhangalaasu jedha. Viidiyoo kanarratti wanti na kofalchise baay'ee waan ajaa'ibeeffan asirratti xiqqoo reakshiisii hojjechuu barbaadan jira. Koomentiin isaanii maal jedha? Baay'een isaanii Nasiraan Nolee maal jedha? Kan qoosaadhaa alatti dhangalaasuun faayidaa hedduu qaba jedha. Inni erga dabarfatee jira garuu baay'een isaanii baay'ee waan nu kofalchisaniifan koomentii kana siif dubbisuu barbaadan jira. Mee akka dhumaatti yoo waliin turtan baay'ee itti bohaartu jedhee yaada. Egaa Nasiraan Nolee maal jedha? Tokkoffaratti akka yeroo dheeraa turtuuf si fayyada jedha. Bakkeetti qaama dhiiraa qaama saala shamarree keessaa baasanii bakkeetti dhangalaasuun faayidaa inni qabu. Qaamni saala dhiiraa akka yeroo dheeraa turtuuf si fayyada jedha. Qaama shamarranii bishaan akka hin taaneef akka ittiin baay'anneef fayyada jedha. Sadaffaan fedhiin dhiiraa akka hin dadhabneef fayyada jedha. Alatti dhangalaasuun ulfaataa ta'us garuu adeemsaan ni baratama jedha. Isin fayyadas kun dhimma siireesii ta'e hin qoosinaa isin fayyadaa jedhee jira. Amma egaa koomentii isaa dubbifna. Koomentii isaaf kenname koomentii isaa tokko kennameefii jira. Nasiraan Nolee yeroo dhiyoo keessa dhiyootti akka inni fuudhe baay'een keessan ni beektu. Maal jedha? Tokkoffaarratti Kaalid Abduu maal jedha? Atoo akkasitti hojjetamoo erga kolfeetiin booda atuu aruusa bakka akkanaatti maal goota jedha yookaan immoo ati mushurraadha bakka akkanaatti maal goota jedhaan barumsaa bar jedhe. Barumsaa bar jedhe kun Nasiraan Noleen deebisee achi erga kolfeetiin booda kan ko'anumaaf dhiisii anoo Arsenaaliidha jedha. Arsenaal kan jettu sun naaf hin galle. Ati akkasitti hojjetaa jedhee jira. Nasiraan Nolee egaa dhiyoo fuudhee jira waan ta'eef tarii akkasitti hojjeta yoo ta'e deebisee kan nuuf ibsuu barbaadna. Ammas maal jedhaa? King Sababa Nasiraan Nolee ati erga fuutee anumatti naqaa jirtaayi jettee gaafatteetiin jirti. Ajaa'iba! Inni kan biraan Kaalid akka jedhee jira. Kanaaf hawwiinuu qattee hawwiin kanaafuu qattee jedhee jira. Kana jechuun ergi bakkeetti dhangalaasateetii egaa hawwiin tarii baay'ee qaamni hormooniin dhiiraa yookaan immoo sanyiin kormaa dhiiraa shamarranii furdisa. Mee gaaffii kanaa deebisa. Ajaa'iba! Ati akkasiin fayyadamaa jirtaa jechuudha. Eshi an barumsa dabarsaa jira jedhe. Nasiraan Nolee an barumsa dabarsaa jira jedhe. Eshi sodaa mucaa keenya hin miidhin gaa kiyyaan akka jedhee jira. Doktor lammaffaa jedheetu jiru Nasiraan Noleedhaan. Mee duuba deebineetu waan doktoriin jedhan sanatti qoraasanii dubbiseetiin deebi'ame. Doktoriin maal jedhanii mallattoo ittisa ulfaa karoora malee keessaa namoonni baay'een kan fayyadaman sanyii dhiiraa keessaa baasuun bakkeetti dhangalaasu kan jedhamudha. Malli kun namoonni hedduun kan itti fayyadamanii fi harka 80 olii ulfa kan ittisudha. Kunis yeroo walqunnamtii saalaa fedhiin dhiiraa sanyiin dhiiraa gaafa ba'uuf fiixee irra ga'u keessaa baasanii alatti dhangalaasudha. Haala itti fayyadamiinsa ilaalchisee wanti sirraa'uu qabu keessaa yeroo tokko walqunnamtii saalaa godhanii yeroo lammaffaaf yoo itti deebi'an dhiirri tokko sanyii dhiiraa ammas qaama isaa sanyii dhiiraa
ammas qaama ishee keessaa akka hin seenneef fincaan fincaa'u akkasumas fiixee qaama saalaa isaa dhiqachuu qaba jedha. Haala kanaan moor akka inni effektiivii ta'u gochuun ni danda'ama. Miira keessaa ba'uun akkas gochuun ulfaataa ta'us yaaluun gaariidha jedhanii jiru. Tole Dookter galatoomaa isin hin jenna. Dhugaadha gorsa gaariidha. Wanti Dookteriin dubbate gorsa gaariidha. Eshi maal jedhee jira Abduseen immoo Abduseen Orootiyuuf yeroo dhufee fiixeerra ga'ee nama muddamu. Otuma rasaasni namatti qabamee keessaa baasuun ni jabaata. Garuu ani handhuura ishii irrattin baasee naqaaf jedhee jira. Abbo kun falfalaadha malee nama miti. Handhuura gubbaatti yoo gannaqxe akkamiin ta'a? Eshi namni 18 reaaktii godheef jira deebisiif jira. Gadiitti yaa'ee masaraa seenaa jettee jirti tokko Abdii Huseen gadiitti yaa'ee masaraa seenaa jettee jirti. Handhuura gubbaatti yoo gannamme gadiitti yaa'ee masaraa seenuu danda'a jedhee jira. Sabaaf maal jetti Abdii Huseen haasaan dhugumaa masaraadha kun jettee qofattee jirti. 4 kiiloo jechuu keeti waliin jechaa jiranii yaa masaraa seenaa jechuun gaa hin beektanii baay'een keessan qaama saalaa shamareetti gad deebi'a. Handhuura gubbaatti yoo gannamme yoo bakakkaanuu bu'ee keessaa baasuu jetteeti jette. Yoo bakakkaanuu bu'ee keessaa baasuu hin danda'amu jettee jirti. Maal jetti kan biraan? Aboomee kun amma fagoo jira. Eshi oluma butiif malee garaatti. Ati fuutee jirtamoo maalitti beektaa qoysii fuudhee garee jechuudhaami situ fuudhee garee jechuudhaami itti. Ani yoo rookeettiin natti dhukaafameeyyuu hin dhaga'u. Sana jechuun ammatu rookeettiin natti dhukaeeyyuu keessaa baasee bakka itti dhangalaasuu hin danda'u jechuudha kuni. Akkam si godhaaf of si wallaalchisaa moo? Eshi dhugaa silaa achuma keessa kilaasii tokko qabadhee taa'ee natti tola. Osoo achuma keessa kilaasii tokko qabadhee taa'ee natti tola jedhee jira. Aboo ijoolleen keenya maraatuu taatee jirti dhugaa rabbiiti. Argaa kee kutaa hirribaa seete moo? Handhuura dhiisimee jabaadhu alumattu buusii. Nasiraan nolee takka jira. Tuni roorroodha. Duuba maal nuuf godha? Yeroo waan qabu lafa gadi naqe fixee haayibee. Erga waan qabu keessaa fixee lafatti gad dhangalaasee maal nu fayyadaachaa jiran shamarranii. Balaan buute dhiiroo dhiisaa ga'e ecceetti. Okay. Eshi mee xiqqoo duwwaa deemnee immoo waan namoonni jette. Kan keessaa baasanii bakka itti dhangalaasan miti isaan yeroo sana ofii isaanii iyyuu beeku jetteeti Dookter jette. Sabboontuu Oromtittii warra Wallaggaa. Leensaa illee ni gamminetti fakkaatti intalli kuni. Ajaa'iba jette. Eshi Dookter hojii keenyaadhu. Abshir sin keessumatti baafna. Abbo Baalagee. Baay'ee jabaata. Yaaddain isinuma keessatti naqna. Biyyoo nyaadhooti. Jarri hin dandeessu kaa rakkoon achi taa'ee yeroo san baay'ee nama lafan argu. Yeroo baay'ee namni baay'ee lafan argu. Leensaa illee ni gamme maal jetti guggubee erga xumuree lafatti dhangalaasa isayyuu jettee jirti. Qo'ee isaa nama guggubamu. Guggubee erga xumuree lafatti dhangalaasa isayyuu jettee jirti. Abbo koowwinti gamni dubbisuun ni ulfaata baay'ee dhugaa rabbiiti. Eshi halkaniin lixamaa qorta. Eshi muddaman tokko dhaabbiitti gadi dhiisa. Seenaa ko muddaman tokko dhaabbiitti gadi dhiisa. Wallaahi bakka isaatu hin hanga'u. Abeet yaa rabbii koo. Aboo jarri dhiirarra halkee fitte hojii keessan yaa yoo tani maaltu nama garrama as jala hin deemina jennaan diddee miti. Ajaa'iba qabdanii
Ani doktori jala dhabamuu jaakoo jalaa dhabamuuf filadha. Ani doktori kan jala dhabamuu irra jaakoo jalaa dhabamuuf filadha jettee. Eeshi. Maal bishaan seete moo kan karaatti gadi naqu? Caalchisaa. Maal bishaan seete moo kan karaatti gadi naqu dhiisi kanaan booda. Eeshi. Akkamitti dhiyeessu gabbareen qotiisa bahe qotiyyoon didee ciise jedheetu qonnaa hiikamoo aboo ajaa'iba qabdan dhugaa rabbi. Mudannoo maalii barbaachisa ka silaayyuu miti laaltanii bira geessan miti as miyaawaa wanni isaa yoo assamu inuma tokko koominti namaan dubbifamu. Eeshi. Bakkeetti yoo dhangala'ees lammaffaa obsi eeggadhu eessatti akka dhangala'u laalta. Lammaffaa irratti yaa'u eessatti akka dhangala'u beekamaadha. Eeyyeen sirrii jettan kana gochuun dirqama galatooma dokteerii keenya. Ayii carraa kee jedhee abbaa lataa. Komentii yaa rabbii ko doktor mudhii oli nuuf kaase fakkisanii maqaa Yesuus manni komentii keessan maal inni komentii keessan. Eeshi namoonni tokko gara boroottiin bashannanuunis mala ittiin ulfa hir'isan jedhu tokko kun cimaadha. Namoonni tokko gara borootiin bashannanuunis mala ittiin ulfa hir'isan jedhu tokko immoo daandiin lachuu mana hobcoo keessaa akkamitti ulfa hir'isa jedhaniitu falmiin baay'ee dhagaa asirratti an hundaayyuu argeetu hin beeku. Mee yoo wanti jettan jiraate yaa doktor Jimma boobiyyoo nyaadhu akkamittiin duubaan. Kuni boo mana borootiin bashannanuu kun doktor mee itti hima uummanni Oromoo waggaatti miiliyoona tokko dhala dabala walirraa hin bulu hin ciisu inuma dhalcha yaadu yaaddu nutti ta'e cunnuure. Shimee takka jedhe kana komentii barreessanii galmeessa takka jedhaa jira yaa cunnuure. Shimee komentii isaa dubbinu komentii gurbaa kana kan cunnuure yaatti komentiin baba dhiisii yaa hojjetattu waa hojii mootummaa qabatee qaxarraa bullaa miti hojii isaaniiti maaliif kaa fuudhu biraa bullaa. Eeshi. Oromoon saree akka keetii miti jette tokko uummati namaa rasu osoo ganaadha jedhan yoo harkaa jige hoo eentu ol qabaa akka ati jettutti qalaaliidha garuu ni ulfaata fayyadamuun. Utuun komentii ilaalee kolfuu lafti natti bari'aa jira yaa rabbi akkam godhutti. Yaa dhugaa dubbachuuf ajaa'iba doktoriinis waan bareedu dubbisa nuuf kaa'anii agaama kanallee new comment kan jedhu 5 new comment jira agaama dubbisa yookaan jechuudha. Na baay'ee na bashannansiisa jira garuu dubbiin ergaa guddaa qabdi. Namoonni ijoolleen shamarranii keessattuu dhukkuba garaagaraatiif isaan saaxiluu jiru fakkeenyaaf qoricha yeroo fayyadaman garaachisaan dhukkubuu danda'a. Dhukkuboota garaagaraaf isaan saaxiluu danda'a. Kanaaf dhiironni tokko dhiironni keessaa bakka itti dhangalaasuu dandeessanii asumaan gorsa laatu fudhatanii bakka itti dhangalaaftanii baay'ee gaariidha. Komentii keessan baay'ee na bohaarsee jira. Guyyaa biraatiin komentii biraatiin wal agarra. Nagaan naa jiraadha.